yeroo darbe jechuunis ji'a 10 dura akkaataa itti PayPal banannu jedhee viidiyoo hojjedheen ture. Haa ta'u malee sa'aatii ammaa kana irratti PayPal karaa sana osoo hin taane karaa adda biraadha kan nuun bannee fayyadamaa jirru jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa irratti dogoggora tokko malee step by step akkaataa itti PayPal isa sirrii banannee fayyadamnu kan isinitti agarsiisu ta'a. Akkasumallee chaanaalii kana irratti PayPal keenya irratti hojii xiqqoo qofa hojjechuudhaan akkamitti akka maallaqa argannu akkasumas maallaqa keenya PayPal irraa baafanne karaa baankii akkamitti akka baafachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisnu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu chaanaala kana subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Egaa viidiyoo guyyaa har'aatti haqeen. Egaa PayPal banachuu fi jalqaba as bukkeetti browsii qabdan keessa seentu sabooddee paypal.com/ls gootu jechuudha. Warroonni immoo kana gochuun barbaanne linkii descriptionii jalatti argamutti bu'uudhaan gochuu ni dandeessu jechuudha. Sabooddee as bukkeetti sign up jettu kanatti al takka ishee buunaa fi sabooddee as bukkeetti personal account fi business account keessa filadhaan hin jira. Nuun as bukkeetti business account jettu kanatti al takka ishee buunaa fi jechuudha. Sabooddee as bukkeetti I'm not a robot jettu kana al takka ishee click goonee fi verify goonee dabarraa jechuudha. Sabooddee page akka kana keessa isin fidaa jechuudha. As bukkeetti email address kan andra PayPal ittiin bantanii beenne guutuu fi zan continue jettu kanatti al takka ishee bu'uu fida jechuudha. Sabooddee as biratti enter your password nuun jira. Passwordii fidelli isaa yookaan qubeen ni jalqabaa kaapitaalii ta'uu qaba. Sabooddee simboolii adda addaa keessa makattanii passwordii cimuu yookaan strongii dadattanii yaaddan ofii qabsanii fi guutuu jechuudha. Akkuma argitanii aan passwordii koo guuteefin jira. Zan continue jettu kanatti ammas al takka ishee buunaa fi jechuudha. Sabooddee as bukkeetti legal name kasan guutuu fi last name guutuu fi akkasumas business name kasan guutuu fi jechuudha. Zan as bukkeetti biyya kamiyyuu jiraadhaa biyya jirtan sana lakkoofsa bilbilaa guutuu fi jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa guuttanii lafa jirtanii kamiyyuu guutuu fi akka kanaatti jechuudha. Postal code kasan guutuu fi hin qabda yoo ta'e ana kan qabu sababan ta'eef duwwaa si'a afur guuteefin jira jechuudha. Sabooddee as bukkeetti currency kamiin siif qabanaan jechaadha. US doolaariidhaan naaf qaban jedheeni. Sabooddee as bukkeetti ishee kana click gochuu fi qabna. Sabooddee agree and continue jettu kanatti al takka ishee buunaa fi jechuudha. Sabooddee as biratti business type kee filadhuunaan jechaa jira jechuudha. Sabooddee as biratti business account filattuu fi as keessa ansa kana filadhee fi jira jechuudha. Sabooddee product or service key naan jira. As biratti calliseemanii waama tokkoon guutaa fi computer software store jedhu kanan guutaa fi sabooddee website qabda yoo ta'e guutinaan jechaadha. Optionaliidha. Optionalii jechuun immoo yoo barbaadan guutuu fi yoo barbaadan innistu jechuudha. Anas bukkeetti waan guutuuf hin qabu continue godhaa jechuudha. Sabooddee page akka kana keessa isin fidaa jechuudha. As biratti guyyaa dhaloota keessanii akka faranjiitti guutuu fi jechuudha. Akkaataa isaaniitti as biratti guyyaatti dhalattan ji'aasa akkasumas bara dhalattan guutuu fi nationality keessan lafatti dhalattanii guutuu fi jechuudha. As biratti an paaspoortii sababan qabuu fi paaspoortiin guutee fi sen national ID akkasumas driver license kan barbaadan guutuu fi jechuudha. Sabooddee as biratti ani gatiin paaspoortii qabuu fi paaspoortii nambarii koo fi paaspoortii guuteefin jira jechuudha. As biratti same as business address ishee jettu kana al takka isheetti buutanii fi submit ishee jettu kanatti bu'uu fi qofaadha jechuudha. Akkuma argitanii PayPaliin nuuf banamee jira jechuudha. PayPal accounting keenya nuuf banamee jira. Akkuma argitanii baalaansii keenyas bukkee nuuf kaa'ee jira. Amma asirraa birrii tokko iyyuu hin qabnu sababa irratti hin gashineefidha. Kana booddee warroonni barbaadanii asirraa
akkaawuntii kana irratti seendii risiiptii gochuu ni dandeessu jechuudha. Hojii onlaayinii kamillee gaafa hojjettanii PayPal kana irratti risiiptii gochuu ni dandeessu, isinii eeyyamamaa jechuudha. Warroonni immoo maallaqa argachuu hin dandeenye hojii onlaayinii hojjettanii just chaanaalii kana subscribe gochuu qofaadhaani hojii adda addaa geemii haa ta'u websaayitoolee adda addaa join goonii advartii adda addaa ilaalle websaayitoolii salphaa akkasumas appilikeeshinoolii salphaa ta'an isiniif qopheessinee jira. Isaaniin join gochuudhaan qofa maallaqa asirratti fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas warroonni maaster kaardii yookaan deebit kaardii qabdanii asirratti liinkii gochuu ni dandeessu jechuudha. Paymentii onlaayinii adda biraas karaa kanaa kaffaluu ni dandeessu jechuudha. PayPal akkaawuntiin salphaa akkasitti create godhamaa jechuudha. Verify godhachuufis iimeela ittiin bantanii iimeela keessan inboxii keessa seentanii verify gochuu ni dandeessu. Isinitti agarsiisu sababiin isaas baay'ee salphaadha. Akkuma waan biraa verify gootanii iimeelii kana Gmail keessan keessa galtanii verify gootuufi jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkuma argitanii PayPal akkaawuntiin keenya karaa salphaa ta'e akkasiin nu banamee jira jechuudha. Send receipt gochuu ni dandeenya. Egaa chaanala kanaaf warri haaraa taatanii subscribe gochuu akka hin daganne, viidiyoo kanallee warri ilaalaa jirtanii haga yoona like osoo hin godhin ilaalaa jirtanii like gochuu akka hin daganne, hiriyoota keessan hundumaaf share godhaatii nu jajjabeessaa. Egaa viidiyoo dhuftuun haga wal agarrutti nagaan nuuf.